Video kana irratti software dhaabbata Microsoftidhaan develop godhame kan performance yookaanis raawwii kompiitara keenyaa hedduu tokko fooyyessuudhaaf hojjetame tokko walii ilaalla. Softwarein kun Microsoft PC Manager kan jedhamu yeroo ta'u tajaajila hedduu tokko kompiitara keenyaaf jechuunis Windows kompiitara keenya irratti fayyadamaa jirruuf nuuf kennuuf kan nu gargaarudha. So video kana keessatti application kana yookaanis software kana akkamittiin kompiitara keenya irratti install goone akka itti fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura. Egaan software kana kallattumaan faayidaa inni nuuf kennu yookaanis tajaajilawwan garaa garaa nuti irraa argannu ilaaluun duratti jalqaba software kana download godhannu. Software kana download gochuudhaaf as Telegram irra deemuudhaan gara channelii keenya Burqaa Tech yoo deemtan bakka kana irraa download godhachuu dandeessu. Yookaanis ammoo filannoon inni lammaffaan browserii kompiitara keessan irraa qabdan Google Chrome, Opera waan feetan tokko banuudhaan irra keessoo bakka searchii kana irratti Microsoft PC Manager jettanii haala kanaan search gootu. Itti aansuudhaan jalqaba irratti kan isiniif dhufu pcmanager.microsoft.com kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan gara fuula itti aanutti dabartu. Itti aansuudhaan kallattumaan akka nuti download goonu nu gaafachuutti jira. Download jennee bakka kana irraatis download godhachuu dandeenya jechuudha. Start download. Download goone ergi xumurree booda open jechuudhaan installation isaa jalqabna. Telegram irraas download kan gootan taanaan kallattumaan installation isin gaafata. Open gochuudhaan installation isaa jalqabsiistu. Itti aansuudhaan permission wayita nu gaafatu yes jennaani. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti wayita nu fidu I accept the end user license kan jedhu kana select gochuudhaan tick goona kana itti aansinee install jennaan. Amma installation isaatti raawwachaa jira. Haganni install godhee xumurutti ni eegna jechuudha. So softwarein kun egaa tajaajiloota hedduu tokkodha kan inni kompiitara keenyaaf jechuunis Windows kompiitara keenya irratti fe'amee jiruuf kan inni nuuf kennu. Windows nuti fayyadamaa jirru boost nu godha yookaanis ammoo sirna hojii isaa nuuf fooyyessa. Kana yeroo jedhu speedii ariitiin kompiitara keenyaa ni dabala. Storage wajjin wal qabate illee storage management of keessanii qaba. Bakka yookiin storage seeraan ala akka hin malletti qabamee jiru sirreessuudhaan bakka free ta'e dabalataan nuuf kenna. Security garaa garaa kompiitara keenyaafis dhiyeessuudhaan virusii irraa illee kompiitara keenya ni eega. Ergi applicationichi haala kanaan install ta'e booda launch now jechuudhaan ni banna. Kun akkuma agartanii softwareichi haala kana fakkaatuun banee jira. Boost your PC performance yookaanis raawwii PC keetii yookaanis kompiitara keetii fooyyeffadhuun jechaa jira. Akkas biratti agartan egaa memory usage amma kompiitara kiyya irraa memoriin bakki itti fayyadamaa jiru kompiitara kiyya %51dha. Temporary files kan jedhu faayila yeroodhaaf cached ta'anii qabamanii jiran naannoo megaabaayitii 346ti. Jarreen kun xiqqoo kompiitara keenya busy gochuu danda'u waan ta'eedhaaf wayita nuti boost jennuunitti jarreen temporary file ta'an kana ni qulqulleessa. Memory keenya immoo free ni godha. Memory usage kun raamii faa ta'uu ni mala. So wayita jarreen kana free godhutti ariitiin kompiitara keenya maal ta'a ni dabala jechuudha. Kanneen biraas akkuma agartan health check kan jedhu jira. Kunoo scan gochuutti jira. Looking for issues scanning key system location kompiitara keenya keessoo isaa scan gochuudhaan wantoota garaa garaa asii gadi nuuf tarreessee jira. Temporary file qulqulleessinee jira waan ta'eef bakka qabatee jiru. System log recent file used jarreen kana list nuuf godhee jira. Bakka kana irratti actionii barbaanne as keessatti fudhachuu ni dandeenya. Kan biraa kana isin agarsiisu storage management kan jedhu biraan ni qaba. Disk cleanup kan jedhu biraan ni jira. Perform a full cleanup scan kompiitara keenya yookiin diskii kompiitara keenya fully scan kan nuuf gochuuf kan nu gargaarudha. Manage large file kompiitara keenya irraa saayiziin isaanii yookaanis ammoo bakka guddaa faayilota qabatanii jiraatan as biratti nuuf tarreessa. Fakkeenyaaf greater than 1GB kana yoon filadhe faayila saayiziin isaa GB tokko ol ta'e documentii keessaa, video keessaa, picture, audio waliigala kompiitara kiyyaa keessaa view in file explorer yoon jedhe file explorer keessatti banee natti agarsiisa jechuudha. As biratti akka agartan kana search gochuutti jira. Kun Adobe Photoshop CC29 kan jedhu kuni faayila GB tokko olii yookaan faayila saayiziin isaa guddaa kompiitara kiyya
irra jiran keessaa inni kun isa tokkodha. So akkuma kanaanii faayiloonni saayiziin isaanii gurguddaa ta'an garaagaraa jira taanaan saayizii isaanii warreen gurguddaa ta'an as biratti nuuf tarreessaa. Sana booda nuti warreen bakka nu jalaa qabatanii jiraatan dileet gochuudhaan bakka dabalataa yookaan storage dabalataa argachuu ni dandeenya. Faayidaan isaanii kan biraan manage apps as biratti akkuma agartan kana appilikeeshinoota kompiitara keenya irra jiran as biratti gadi nuuf tarreessaa. Appootii kana keessaa egaa kan itti fayyadamaa hin jirre as keessaa ilaaluudhaan akka nuti uninstall goonee bakka dabalataa yookiin storage free dabalataa akka nu argannuuf nu gargaara. Storage sense kan jedhu kun ammoo automatically kan inni temporary file kompiitara keenya irraa clean gochuudhaan nu qulqulleessuudhaan storage free ta'e memory free ta'e kompiitara keenyaaf kennuuf kan gargaarudha. Inni kan biraan ammoo process managementidha. Process management kana keessa wayita gallu processii yookaan isa ammoo appilikeeshiniiwwan kompiitara keenya irratti run ta'aa jiran bakka kanatti nuuf tarreessaa. Wayita tokko tokko kompiitarri keenya baay'ee busy kan ta'u taanaan processii yookiin appilikeeshinii kompiitara keenya busy godhaa jiru sana bakka kana irraa cufuu ni dandeenya salphaatti. Fakkeenyaaf amma internet download manager kan jedhu kanatu kompiitara kiyya busy godhee kan jiru taanaan fuuldura isaa end kan jedhu jira. Isa irratti kiikii gochuudhaan end godheen salphaatti cufuu ni danda'a. Kan biraa Google Chrome kuni kompiitara kiyya baay'ee busy godhaa kan jiru taanaan end godhee kompiitara kiyya irraa salphaatti haala kanaan cufuu ni danda'a. So process management kuni processii kompiitara keenya irratti run ta'aa jiran manage gochuuf yookaanis to'achuudhaaf kan nu gargaarudha. Inni kan biraan ammoo startup apps kan jedhu kanadha. Isa irratti wayita kiikii goonu appilikeeshiniiwwan yookaanis sooftiweerota kompiitarri keenya wayita boot godhutti yookaanis wayita kompiitarri keenya jalqaba banutti appoota wajjiniin banaman yookaanis wajjiniin ka'an bakka kana irratti list godhee jira. So warreen kuni appilikeeshinoota nuti ittiin fayyadamne taanaan to off goonee baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Microsoft Edge kana kompiitara kiyya wajjiniin startup irratti ka'uunsaa na hin barbaachisu yookaanis wayita kompiitara kiyya banutti duukaa banamuunsaa na hin barbaachisu waan ta'eedhaaf kompiitara kiyya busy godha. So kana off gochuun barbaachisaadha. Warreen akka security wajjin wal qabatan kana on ta'uun jira filatamaadha. Maaliif wayita kompiitara keenya banuu irraa kaasee security kompiitara keenya eeguudhaaf nu gargaaru waan ta'eedhaaf warreen security wajjin wal qabatan onii goona. Kan garuu appilikeeshinoota itti hin fayyadamne garuu ammoo startuppiin isaanii on ta'e kan jiru off gochuudhaan kompiitarri keenya wayita banutti ariitiidhaan akka inni banu gochuu ni dandeenya. Security kan jedhu as biraa kun ammoo scan gochuudhaan allowed treats kan jedhu kana fuuldura scan yoo goone kompiitara keenya guutummaa guutuutti scan gochaa jira jechuudha. Siistema waliigalaa rakkoo vaayirasiin garaagaraa illee yoo jiraate malicious softweeriin garaagaraa yoo jiraatanii scan gochuudhaan automaatikaalii tarkaanfii barbaachisoo irratti fudhata jechuudha. So gabaabaadhumatti softweeriin kun yookaan appilikeeshiniin kun tajaajila kana fakkaatan nuuf kenna. Bal'inaan ammoo isin install gootanii ilaaluu ni dandeessu. Videoon kun gabaabaadhumatti kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira gahaa. Chaanaalii keenya kana ammoo subscribe hin goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agaruutti turtii gaarii.